gara mana fayyinaatti nagaan siif haa ta'u. Endeet addaraachuu? Aamin nagaan hundumaa keenyaaf iyyuu haa ta'u. ማል አከነማ አከዴብሱት እንደብስቱ እንዴት አደራችሁ እንደምን አደራችሁ እግዚአብሔር ይመስገን አከመቴ ነጋነምቲ በገገረ መነፈይናት ነጋን ንፍተ ነጋ በተገለጸ ጎፍታ ማልጆቹ መነፈይና ይቹን መነዋቀዩ ሰፈይሳ ተከሰት ለለበው ወቹ መነዋቀዩ እንፈይሳ ተከሰት ለለበው ወቹ መነፈይና ይቹ manatti lubbuun waaqayyo tokkicha fudhattee itti amantee jireenya addunyaa kana irrattis ta'e addunyaa kana boodaatti gammachuutiin argattu jechuudha fayyinni kanuma waan biraan jiru. Waaqayyo akkamitti fudhannanu? Si malee kana waaqeffamuun isaaf malu tokkollee hin jiru kaan kijiba itteeti. Dhugaamu. Tole amma gaaffii si gaafadhaan gaaffii irra jirurraan si gaafadha. La naibsme jecho kana waaqayyo fudhadhu kana iyyuu al tokko koy isa booda irratti la waaqayyo fudhadhu kana naibsi durande al tokko koy kanatti ofirratti baattee jirtu sun maalidha koy jalqabarra haadha keenya qulqulleetti dubroo maaramiti haadha goofta okay maaram eenyutu argee maaramiidhaan suura kaase eenyutu maaramiin argee suura kaase abboota keenya arganii suura kaasanii arganii suura kaasanii yeros mama keenya qulqulleetti dubroo maaratti jawaabasta lakki ijamba baasne lakki eenyutu argee suura ishee kaasee jedhe maaramiif kabaja qabnaa nuti maqaa ishee hin jaaladhu namoonni ishiin jaalan al tokko dhaggeeffadhu la nagaa rabbii ishee irraa jiraatu maqaan dubartii quraana keessatti maqaa dhahame haadha Yesuus Maariyaam qofa. The only. Sorry. Atu Muslima mumala mantinke duro. Al tokko jarjarin koesh, al tokko na egi. Amantinke maalida. La hawla wala quwwata. Man gobazi ko waaqayyo si ayebbisu. Na dhaggeeffadhu. Eebbisu maqee hunduma keenya yoo ayebbisu. Tasgabbaa'e al tokko hafuura baafadhu me. Abshiri. Maal baafadhu. Bashannana irra haasa'e tole nuti baay'ee pireesharii namatti hin baay'isnu nuti. Sirriidha amantiin maali irra soojjiin iyyuu haasa'uuf dura. Anu sin gaafanne ani musliima ani amantiin koo islaama. Akkasin jetture abbee. Ortodoksiin amantiidhaa. Ortodoksiin amantiidha musliimummaan amantiidha. Akkam nama jeeqa kun. Mia. Safuu beektaa ofii. Islaamummaan amantiidha nara ilaalikaa qoy. Hin kolfiin immoo dubarriin kolfiin. Islaamummaan amantii kan ta'e ortodoksiin amantiidha akkam jechuu dandeechi. Kabajaan dubraa jedhan ilaali. Kofa shii fi kofla shiiti jedhan. Eegalee dubarri ilaa akkanatti atiin kolfiin ilaalle akkanatti jettee shamarriin kolfitu dhiirruun kolfu amma akkasi. Akkuma aadaatti jechuudha akka safuudha akkas. Maa kolfu maal sodorgi. Al tokko koy ka maal taate gobazi maal intala oromoo teeti koy al tokko. Kusmaan karamee kan deemta haasoftee yaakii karaa. Maal nadabde dubartiin barraa maal qabdaas niitii ta'e nadabdu manatti oo niitii qabaate ta'e. Mishira maal qabda. Miit godhadhuati. Baalage dubartii akkana saqaayyaa taasisaree ushaa. Ara kafaan maal taate. Ara kafaa. Ugde terramana አሰቃያለን ማለት አንተ ወንድ አይደለም እንደ ሲጀመር ወንድ እንደዚህ አይነት ወንድም አላየሁት ሲጀመር ሴታ ሴት አረከፋ ተው ከፋ ተው አንተ ምን ሆነ ነው ለኪን ቡሲና ኦልዴብሳ ቡሲና ኦልዴብሳ ከፋ ተኮ በሬስ ያናስ ዴብሳ ጎበዝ አብሽር ነንስቤ ጋፍጋፊ ፍለቴ ዱፍታ ነን በከወራ ቡሲና ኦልዴብሳ Tifun Islam ada sifun jaladetu. Tifun Islam ada sifun jaladetu. Amma maal barsiisaa artani sin halkaniin asirratti jawaabastanii. Lakkila ija babaasuu miti qoy kana musaan dhaggeeffadhuuti dubbadhu saay maal taateeti. Ani kaniin ani siin jedhe. Nagaatti bulaa. Deemuuf moo? Ega.
Maal otoo haasaa karaa nagaan kabajaan tasgabbiidhaan otoo wajjin haasofnu otoo tasgabbii fi nageenya wal wajjin haasofnu dhiistee deemta chaartara dhiitanii bahuu jedhaman akkana. Maali? Waltajjii dhiitanii deemuu jedhaman jedhen akkana. Waltajjii dhiitu osoo hin ta'in waan gaafatteef deebisiif deebisee. Tole waan gaafatteef deebisiif hin deebisaatti dhaggeeffadhu deebi. Deebi maal na deebistu? Waan amma nagaafatteef islaamummaa irratti ati dhalachuu keetiif. Arabasmaa yeroon qabu yaakii waa akkanaa dhaggeeffachuuf kan ati itti dhalatte itti jiraadhu itti waan jiraadhu sanuma. Ati irratti dhalachuu keetiif dhaggeeffadhuu deemisiin. Ani irratti dhalanne dhugaa rabbi. Tole islaamummaa irratti dhalachuu dhabuu keetiif ragaa fidi ati immoo. Maal irratti dhalattere? Amantii maal irratti dhalatte? Amantii ortodoksii irratti kaa. Ragaa fidi kitaaba samaanaa ahaduu irraa. Ragaa nuu kennee nutti agarsiisi ortodoksii irratti dhalachuu keetiif. Barumsii fidee dhufaaf shirii. Elaa nama 681 ture. Tole elaa nama 689tu silaalaa ragaa dhalaas irratti. Boru fiddee dhufta. Tole. Yoo achumaan haftee ni kijibdee jechuudha hin xannifte jechuudha bakka tole nagaan deememu. Maan giddeetu jira moo abbee? Guduma qabdi bee uummanni asirratti yaatee. Amma ati sheeka moo maalidha? Ari lakkeenoo sheeka miti andara saadhaan. Aangoo barsiisummaa qabdaa? Maamaa kiyya. Bari yoo islaama osoo hin ta'e yoo duutanii barrisini warra jahannamaati. Timmaa bare yoo duute islaama taate amma durbummaadhaan jannata seentaa. Kanumaaf jecha warra jahannamaati. Kakootu fooyyee jala taa'ee dhaggeeffadhu waa'ee islaamummaa. Rabbitti amanaashi. Ani bareedina koo appreciate godhiidhaaf as hin jiruun of agarsiisuufis hin jiruun as miiseejii dhugaa ergaa Yesuus Museen Abrahaam Salamoon Daawit Yaaqoobii fi ilmaansaa qabanii dhufan sitti himuudhaaf yaase. Okay? Teaching yookiin immoo barsiisa Yesuus barsiisaa ture sitti himuufani karaarraa maqxee jirta waan ta'eef. Okay? Barsiisa Yesuus barsiisaa turetti. Meet yourself al tokko na dhaggeeffadhu kaa gobazi maanni arraba haasoo malee gurra dhaggeeffatu qabdu akkas taana waliin haasoo hin dandeenyu jechuudha. Ati tokko haasoftaan daqiiqaa tokkotti namaan laattoom jedhi kaa ishi tuufi ima dhaggeeffannaa tuufi. Tole? Galatoomianis kunoo sii godhe. Gobaz akkas ati jabaa namaati ati gobaz. Amala sallamtee kanaadha. Amalloorra sallamtee akkasuma baruu fi malee kan namaan dhaggeeffatan. Tole ishi galatoomi. Ani gaafiin qaba. Gobaz nama sadii faana takka al tokkotti naasa'an nama tokkotu dubbachaa jira. Amma gaafiin qabaan suma. Namoonni sadan kun arfan kun maaliif ne jala dubbatu jettee yaaddati? Haala carraa kennaadha. Maal ijoo sila waa sindoo ka fiigaa jira moo maal taatan yeroo dheedu dubbatu an akkasuma jettu maal suutuma ilma namaati bara suutuma dubbattanii. Amma carraa kennaa eebbaadhaaf dursa eebba gaafii inni gaafataa ture gaafii sumayyaan gaafataa turte Yesuus Kiristoos maal hojjechaa jira amma itti isarraa deebisii fi eebbaati banadhu nama deemsu waan taateef. Maal jette? Yesuus Kiristoos amma maal hojjechaa jira nuu himaame. Inni kan jiru samiin tiisuusaa lafti jinnaa miilasaa Waaqayyo mirga Waaqayyo abbaa jira Yesuus Kiristoos. Ga'een hojii isaas fayyisuu sitechuu bara ati gara jannataa deemtutti immoo simachuuf ta'a. Gaaddise maakii qabaddu.
Okay. Maal hojjechaa jira jettee? Maali naasuuf ta'u humna geeffattare kana badii bar. Waan namaa isaa ture. Dhagayeera kanatti jette fayyisuudha teessoon lafa isaatii teessuma isaatii jenni miila isaa immoo lafaa jette. Maal hojjetaa jiran siin jedhe? Maal hojjetaa jira? Maal jette naan jette irra naa deebi. Sii galee taanaan.